qophii addaa keenya har'aatiin ammoo keessummaan keenya guyyaa har'aa miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti argamuu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Ani Akaafam Fayyeeraati. Keessummaa keenya nagaa gaafadheen wal simbarsiiseen gara qabxiilee marii keenya guyyaa har'aatti haa ceenu akka xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hayyee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedde. Keessummaa keenya kabajaa taatee istuudiyoo keenyatti argamtee jirtaagaa yaada kee nuuf qooduuf illee qophii akka taate fuula keerraa ifaadha. Mee ati maqaan kee eenyu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nu ibsiiti gara kallattiidhumaan dhimma ijoo keenyaatti haa ceenuti. Ulfaaddoon siin jedha. Maqaan koo Malaa Abbayyaa jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Jaarmiyaa Volkaanoo Birgeedii keessatti argamu. Birgeedii Volkaanoo keessatti argamtuu fi maqaa kee illee nuuf kaastee jirtaa Jaal'imala fayyaa ta'i. Jaal'imalaan kallattuumaan itoo gara qabsoo hidhannoo keessa jirutti otoo hin seeniin maal turee hidhuma ishee xiqqoo waarraa nuuf kaasiitii akkamitti gara dirree kanaallee akka dhufte irraa waa xiqqoo tuttuqneetutu dhaggeeffattoota keenya waa gurra buusaa deemnaa. Bareedaadha. Umurii nuti ka'ee jirru isuma argite umurii dargaggummaati. Barataallee turre barachuun alatti immoo gara hojii tokko tokkootti illee seennee turre. Gabaabumatti walumaa gala hawaasa yeroo turretti yookaan jiru hawaasaa yeroo jiraachaa turretti hojii dhuunfaa wanneen akka maashin teknooloojii jedhamu kana fa'a irratti bobba'anii hojjetaa turre. Sana keessatti garuu irra caalmaatti gurmuu qeerroo keessatti kan inni qooda fudhannee hojjetaa turre. Akkamitti gara kanatti dhuftaniin garuu waan waliin beennu waan qabatamaa waliin jiru. Silas jireenya tokko bakka jirturraati bakka kan si jijjiirsisu. Jireenyaatti jiraattu jireenya sabni kee jiraatu ba'aa garbummaa baachuu gaafa dadhabdu ofirraa buufachuudhaaf yookaan ofirraa gatuudhaaf bakka ati itti deemtee waan sana namoota yaadaa fi aayidoloojiis fakkaataa qabanii fi akeeka fakkaataa kee qaban sanatti gurmuu taatee yeroo hojjettu jira. Sababa sanaa fi seenaa duubee baay'ee qabaachuu yoo baanne gabaabumatti kana fakkaata haalli jireenya hawaasa keenyaa xiqqoo ergasii qabsoomatti jirratiin jechuu hin jedhee. Fayyaa ta'e Jaal'imala ba'aan gabrummaa impaayaratti keessattuu hiree uummanni Oromoo keessa jiru gabrummaa uummanni Oromoo keessa jiru hiriyaa kan hin qabnee fi qaanii fokkataa qixxee hin qabne namni sammuunsaa yaadu haala impaayaratti hubatee fi haala uummanni Oromoo keessa jiru hunduu ni beeka gara dirree qabsoo falmaa abbaa biyyummaatti yoo seenne malee filannoon akka hin jirre hundumaafuu ifaadha. Egaa Jaal'imala gara dirree waraanaa yookaan falmaa abbaa biyyummaa qabsoo hidhannoo Oromoon irraa ilmaansaatiin geggeeffamaa jiru keessa jirta. Maal fakkaata dirreen qabsoodhaa dhandhamataa jirtu kun maal fakkaata? Bu'aa bahiin qabsoo akkamii maal jedha Jaal'imalaan? Qabsoon dirreen qabsoo Oromoo kun egaa akkuma waliin argaa jirru alaala ta'anii warra ilaalan keessa jirra osoo hin taane qaamaaf qalbii guutuudhaan warra aasaa barbaachisuuf qophii ta'anii socho'aa jirrudha waan ta'eedhaafi. Waan hedduu waan namni beeku namni hin beekne irraa jechuun hin danda'ama. Dirreen qabsoo Oromoo walumaa gala bakka itti hamma ta'e jettee hafuura garbummaa sana of keessaa baattee ofii sammuu bilisa ta'e fudhattee saba cunqurfamaa jiruuf bakkatti sammuu guutuudhaan sammuu bilisaatiin dhaabbattee falmattuudha waan ta'eedhaaf si gammachiisa. Ba'aa sana baachuu keessatti garbummaa sana ofirraa darbachuu keessatti garuu wantoonni ulfaatan hin jiru. Wantoota ulfaatan silaayyuu sanayyuu amanteetti teenta waan ta'eedhaaf hamma garbummaadhaan jabaatu wanti ati dirree qabsoo irratti argitu suni hamma garbummaan jabaatu waan ta'eedhaaf sana dandamattee keessa darbuun cichoomina yerootti si gaafatu, humna yerootti si gaafatu, onnee yerootti si gaafatu, kutannoo yerootti si gaafatu hin qabaata waan ta'eedhaaf sana immoo gaafa kaatu silaayyuu murtii ofii keetii ofirratti murteessuudhaan seenta waan ta'eedhaaf dantaa akka dhuunfaatti kabajattu sammuu akka dhuunfaatti ofii yaaddu hin qabdu kan saba garboomee sana. Dantaa uummata gabroomee sana waan inni barbaadu sana argamsiisuudhaaf deemta waan ta'eef walumaa galatti kan ofii keetii waan hin taaneef kan ofii keetii ta'uu erga dhiiftee kan saba taateefi sana arguudhaaf wantoonni saba garboome sanaa si baachisan hundumaa gammachuu fi akka milkiitti ilaaltee dhandhamtee ittiin darbuutu dirqama. Dirreen qabsoo gabaabaamatti iddootti sammuu bilisaatiin iddootti yaada bilisaatiin empayiraatiin si faana wal lolaa jiruudhaanii bakka itti
isa cina dhaabbattu isa mormattee itti kuffifattu silayyuu qabsoo jechuuni walumaa galatti waan siin ol jiru tokkotti ollaansoo ol ka'uudha. Ollaansoo qabachuuf ol ka'uudha. Kuffisuudhaaf immoo bakka filattaa, haala filattaa, yeroo filattaa tana keessatti haaluma kanaan jirraa siin jechuuf hin jedhe. Gama waraanaa bilisummaa Oromooti waliin jirtuttan immoo si deebisaa. Ijaarfamni waraanichaa maal fakkaataa? Keessattuu birgeedii volkaanoo keessatti gahee itti bahachaa jirtu waraanicha barsiisuu, waraanicha toora qabsiisuu keessatti gahee guddaa akka itti bahachaa jirtuun quba qaba. Nam beekaa waliin jirra waan ta'eef sirrii kan quba qaba. Hiriirfamni waraana bilisummaa Oromoodha har'a keessa jiru haalli taliigama isaa, caaseffamni isaa, qulqullinni isaadha, jabinni isaa gama loltummaan illee gama naamusaatiin sadarkaa maalirratti argamaa? Kadiinni immoo ololturraa maaltu adda isa godha? Dhugaan jirtu maal? Hayyee gama hiriirfamaatiin gama hojii dirree qabsoo waraanni geggeessaa jiru kanaatiin waan baay'ee irraa dubbachuun hin danda'ama. Kun garuu gara booddeetti nu deebisa jaala kiyya jaala kaafanii gara booddeetti akka nu deebisu godha. Eessarraa bakka ijaarama keenyaa sanatti akka nuun of deebinee silayyuu kaleessa kee ilaaluun dirqama. Har'a jiraachaa jirtuuf kaleessa kee ilaaluun dirqama. Bor ga'uudhaaf immoo har'atti hojjechaa jirtu ilaaluun illee dirqama waan ta'eedhaaf kaleessa waraanni kun jaarmee akkamiin akka socho'aa ture, uummanni kee socho'aa turre, miseensi dhaabichaa, deeggartoonni dhaabichaa fi mararfattoonni dhaabichaa akkamitti akka ijaaramee ka'e hin beeku. Sadarkaa har'aa irratti garuu sadarkaa birgeedii, sadarkaa kutaa waraanaa kun guddachaa'uudha, dhinsa'uudha. Olola jiru wajjin wal bukkee qabdee yoo ilaalte garuu silattuu namni si ololu, silattuu namni diina kee ta'eeru tokko yeroo itti gaarummaa kee faarsu yookaan yeroo itti jabina kee dubbatu tokko hin qabaatu. Qawwee caccabaa jedhameera, hin darbame har'a diishqaa dhukaasna. Warshaasaa qabaannee miti dudduma diinaarraati. Kun dhaadannoo waraana bilisummaa Oromoo kana dura tureedhas. Dudda diinaarraa hiikkannaa, dudda diinaarraa nyaannaani dhaadannoo keenyaadha. Nama 5 taate sochootiin har'a gurmuu Oromiyaa keessa, godinaalee Oromiyaa keessa, kutaa Oromiyaa keessa hundumtuu waraanni bilisummaa Oromoo akka inni socho'u firaa fi diinaa fi ifa ba'aadha jechuudha. Kanaaf ololli jiru wantoota baay'eetu ka'a. Ololli sun madda olola sanaa dhannee kaasna yoo ta'e garuu waan baay'ee jira. Sooshaal miidiyaa kanarraa harrabsoo, dhukaasa obbolaa gidduu maali wanneen akkanaa kana yeroo inni itti dabaree kaa'anii dudubbatantu waan sana namoonni akka waan inni ajandaanuu ta'u yookaan hojii manaa ta'utti yeroo itti namoonni fudhatanii ilaalantu jira. Wanti sun nuuf hojii manaadha osoo hin taane jiraachuu keenya, dhinsa'uu keenya, ballachuu waraana bilisummaa Oromoo, guddachuu waraana bilisummaa Oromootuti akka isaan wanneen akkanaa kana qopheessaa oolan isaan godhe. Jiraachuun keenya hojii manaa waan itti ta'eedhaaf hojii manaa sana deebisuudhaaf olola akkasii akka isaan qindeeffatan isaan godhe malee nutti hojii manaa ta'uuf miti. Jiraachuun keenya nuuf isaanii fi hojii manaadha. Lolachuun waraana bilisummaa Oromoo, guddachuun waraana bilisummaa Oromoo yeroo kamittuu isaaniif hojii manaadha malee ololli isaan nutti uuman yoomiyyuu olola sobaati. Ololli sobaa immoo baay'eetu ittiin hin deemin hirkatti kufa waan ta'eedhaaf wanneen akkasii kanarratti jijjiiramni gama dirreetiin gama hiriirfama waraanaatiin jiru kan diinni sirriitti beeku kana fakkaatatiin jechuun barbaada. Fayyaa ta'e ulfaadhugaa jabinni waraana bilisummaa Oromoo har'a keessa jiru hojiin nuyyuu agarsiisaa jirraa. Deebiin keenya olola otoo hin taane diishqaa qawwee caccabaa yeroo jedhan diishqaa warshaa hin qabne garuu dhukaasaa akka jirruuf deebii gama sanaan hojiin akka agarsiisnuti kaati kaastee jirtu. Ammoo obboleeyyan lamaan gidduutti qawween dhaabbachuu qaba kan jedhu tokko kaastee jirta. Oromiyaa fi Itoophiyaan gargar fageenya akkamii qabdi? Akkasuma immoo uummata Oromoo fi Bilchiginnaa gidduu garaagarummaa akkamiitu jira? Obboleeyyan kan jedhan kun immoo akkam laata? Akkamiin hubattee jirta? Nuyi dhugumaan obbolaadha moo fageenyumti gidduu keenya jiru iyyuu yaadaan maal fakkaataa? Impaayera nama ajjeesuu fi nama qalee haadhaa fi ilmoo walirra teessisuu fi waraana bilisummaa Oromoo sana nagaa barbaachaaf ba'e gidduu immoo garaagarummaa akkamiitu jira? Obboleeyyan kan jedhan isaanumtuu tilmaama akkamii yaadanii maal immoo burjaajessuu fi waan kanarraa xiqqoo diteelii isaan tuqtee natti toleetan. Ulfaatu bareedaadha. Egaa akkuma waliin jenne gadheen si xiqqee. Hojiin gadhee si xiqqeessuma. Si qooduudha. Kutaan si qooduudha. Lagaan si qooduudha. Amantiin si qooduudha. Waan kana hundumaadhaa fi dhaabni abaaboo aboo olola qopheessee ittiin injifate osoo hin taane hojii hojjetee ittiin injifate. Fakkeenyaaf gaafa lafaa kaa'amee jaarmiyaan sochoomaa ture qabsoo kana kutaadhaaf amantiidhaan qoodaa turan.
Dhaabni adda bilisummaa Oromoo eebila 15 gaagaa'oo yookaan guyyaa gootota Oromoo jennee bara dhufaa darbaa nuti kabajnu sana amantaadhaan gargar ba'uu akka hin qabneetii nuuf heeranii darban jaallan keenya sun jechuudha. Ifa galaadha ittiin xiqqoo yeroo butatinna mootummaan garboonfataa jalas waan soba uummanni kee beekuu fi soba qabsaa'onni beekan tokkoonii fi halkan lama sadii buluu barbaada. Sun dhufee gara kutaadhaa fi maal keessa daddabare. Uummata Oromoo keessatti sadarkaa sabaan garboomneerru keessatti kutaan socho'uun lagaan socho'uun hin baadhattu adiyyuu qawwee waan jettee baadhattu hin qabdu kutaadhaanii gandaan maaliin akka itti qawwee baadhannee deemnu hin qabnu. Dhaabicha keessattis immoo gandummaa meeshaa godhatanii socho'uun dhorsaadha. Dhaaba sabaati malee dhaaba lagaan bittilame dhaaba gosaan bittilame miti. Gara gaafa dhufee sana mo'achaa sana hojiidhaan mo'achaa gaafate dhuftu dhufanii dhukaasi obbolaa lamaan gidduu. Aayidoloojii dhaabichaa osoo beekutti diinni beeka aayidoloojii dhaaba keenya. Sabboonummaa dimokiraasii walqixxummaa uummataa yoo jedha osoo hin taane walqixxummaa uummattootaa jedha. Aayidoloojiin yookaan ilaalcha ba'u sabboonummaa dimokiraasii walqixxummaa uummattootaa jedha. Maaliif walqixxummaa uummataa jechuu dhiisee Oromiyaa keessa saboonni kan biroon akka jiraatan beekamaa waan ta'eef walqixxummaa uummattootaa jedhee lafa kaa'e. Kana keessatti dhukaasa obbolaa gidduu wanti jedhamu suni sirnatti dhukaasaa dhumne nu. Abboonni keenya warri falmachaa turan bara gadaa fiistemis sirnatti kan inni dhuke. Bara har'a jirru kanas sirnatti dhukaasaa malee dhimma obbolaa dhimma maalii inni kun yeroo bitachuu yookaan immoo afaan faajjii namoota garaagara qooduu akkaataatti Oromoon qoodamee cabee maal yaada tokkoon hiriiruu dadhabuu keessatti tarii yeroo bitachuu isa jedhamu sanaaf yoo ta'e malee dhukaasni obbolaa gidduutti dhuka'u hin jiraatus. Isaanumtuu kan akkasitti akka isaanitti olola godhatanii fudhatanii gabba'anii waan barataan Oromoo beeku tokko yookaan waan ilma Oromoo waan qonnaan bulaan Oromoo beeku tokko atti gaffidanii dhukaasa obbolaa gidduu yeroo jedhamu yeroo bituuf hin danda'u yeroo siin bitanna jedhu malee yeroo bitachuuf hin danda'u sirna kan itti dhukaasaa jirru sirna Oromoo miidhe sirna Oromoo buqqaase sirna Oromoo ajjeese sirna Oromoo aadaa fi eenyummaa isaa lafarraa duguuge sanatti dhukaasaa jirra sana dura dhaabbachaa jirra lolli keenya lola eenyummaati. Lola eenyummaa amma eenyummaa kee argattutti amma eenyummaa kee mirkaneeffattutti akka itti dhaabdu hin qabdu. Dhukaasa obbolaa gidduu wanti dhamu garuu yeroo bitachuu akkasumallee warreen mufannaa mana mootummaa keessaa qaban babba'anii eessarraas ta'u dirree qabsoorraas ta'u miseensa dhaabichaa iddoo garaagaraa keessaa jiran mufattoota walitti qabee yeroo inni itti waan kana fa'aa hojjetu jira. Mufattoota yeroo hin jedhu namni dantaa barbaadee kabachiifachuu gaafa dhabu kan qabsoo keessaa badus jira. Achuma mana mootummaa keessaas waan garaagaraa ta'ee warreen walitti dhufanii tarii kana gochuu dandeenya qindeessaan isaa mootummaama. Itti laatame waan itti laatame hojjetan malee isaanis nyaatanii buluu hin danda'an socho'uu hin danda'an. Hunduu kanan baatan taana isaanuu garboomoodha. Addi bilisummaa Oromoo isaantu suniyyuu bilisa ta'uu qaba waan jedhuudhaa fi isaaniif iyyuu hin qabsa. Kanaaf dhukaasni obbolaa gidduu wanta jedhamu addi bilisummaa Oromoo obboleessatti dhukaase hin qabu. Abaaboon obboleessatti dhukaase hin qabu. Kan inni itti dhukaasaa jiru sirna bara dhufaa darbaa Oromoo boossise sirna bara dhufaa darbaa Oromoo garboomse bifa ammayyaan ni durii baay'ee mul'ata amma immoo akkaataan mul'anne bifa ammayyaan garbummaan gosa garaagaraa qabdi. Garuu sirnichi impaayera jechuun eenyummaa saba tokkoo cabse aadaa saba tokkoo cabse afaan saba tokkoo cabse amantii saba tokkoo cabse kan mataa isaatii itti fe'u jechuudha walumaa gala fedhii hawaasichaan ala akkasumas immoo saboota ollaa naannoo warra falmataa jiraniif falmataa hin jirree kana walitti fiduudhaanii fedhii isaanii malee ol jalatti ijaaranii bulchuudha. Impaayeruma sana lolaa irra sirnumaa impaayera uummatichaaf uummata Oromoo qofa osoo hin taane dantaa mataa isaanii dhabanii warreen akka Oromootti hiree murteeffannaa mataa isaaniitti amananiifillee kallattii kennaa qabsoon bilisummaa Oromoo. Kanaaf dhukaasni obbolaa gidduu waan jedhamu hin beekan qabsaa'ota Oromoo achafee uummata Oromoo iyyuu sammuu keessan galadhee yaadu wanti kun kanuman jechuu barbaada. Fayyaa ta'e yaada bal'oo hubannoof ta'u gaarii nuuf kaastee jirtaa malli irra deebiin ulfaadhuun siin jedha galanni kee bilisummaa haa ta'u ammoo gama biraan ammas gama impaayera Itoophiyaa tan si deebisaati. Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo dhiiga boosise kun har'a sadarkaa burkutaa'uu qofa otoo hin taane sadarkaa kufuurra ga'ee jira. Keessattiyyuu yeroo ammaa haala addunyaan keessa jirtuun illee wal qabsiisnee haa ilaallu qaala'insi jireenyaa akkasuma uummanni biyyicha keessa jiraatu nuffee gara birootti tarkaanfachuuf akka deemaa jiru ni beekama.
dinagdeen guddanneerraan alaabaa isaaniitii yeroo baay'ee faarfatu. Garuu immoo dhugaan jirtu uummanni buddeen tokkoyyuu nyaatee ooluudhaaf yeroo itti laaqanarra taree irbaata yookaan irbaata darbee ciree nyaachaa jirutu jira kufaadha. Sana keessatti lolatu gaggeeffamaa jira. Kan amma nuu kaasaa jirru waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessaa jiru. Kan sitti immoo hin barbaachisnee fi anis beeku uummanni quba qabuuti. Gama biraatiin Amaaraan faannoon kan isaan ijaaranii harkatti micciiramee har'a haala kamii keessa akka jiranis quba qabnaa. Sana keessatti gama TPLFinis waan jiru walumaan quba qabnaa. Duumessa lolaatiin marfamtee jirti. Akkasuma biyyoota ollaan paaratti jiraniin illee nagaan hin jiru. Mee Empire Itoophiyaadhaa hireen ishee maal ta'uuf deemaa? Maal sitti mul'ataa? Maal immoo abdateetii sobaan uummata bokoksaa ooluun isaa maali? Dhiita'uun maali? Dhugaa irratti hundaa'uun maaf dhabamee yookaan rakkoo kana nagaa yookaan uummata beela'e kanaaf falakaa'uurra qawwee itti gadi qabuun afama qawwee qofaatiin immoo amma gaafa buqqa'aniitti turuun maaliif sababa ta'ee maal jetta akkamittiin paayirachaa irraa keessa jirtu kana ibsuu dandeessati? Egaa dhaabni tokko bu'uura tolaa bu'uura bada. Rakkoon OPDO rakkoo bu'uuraati. Rakkoon bilchiginnaa rakkoo bu'uuraati. Rakkoon impaayeraa rakkoo bu'uuraati. Addi bilisummaa Oromoo caalee argamuunsaa falmatee argamuunsaa dattaaqama siyaasaa meeqa injifatee mo'atee as ga'uunsaa rakkoo bu'uuraan qabu. Kaayyoonsaa ifaa fi qajeelaadha. Kaayyoon bu'uuraasaa akkaataa itti ilmi Oromoo yookaan sabni Oromoo bilisa ba'u irratti hojjechuudha. Kaayyoon bu'uuraa PDO bilchiginnaa walumaa gala warra amma wal dura dhaabbachuutti jirru kaayyoon bu'uuraa isaanii akkaataa itti Oromoo bitanidha. Akkaataa itti Oromoo garboomsanidha. Rakkoo bu'uuraa kana baadhatanii furachuu akka isaan hin dandeenye kan godhu sirnuma isaanii fudhatanii deemaa jiranidha. Sirnichatu sirna ittiin sabicha bitanidha malee sirna ittiin sabichaaf waan walabaa yookaan sirna walabaa yookaan gabaa walabaa yookaan qonna walabaa yookaan jiru hawaasicha guyyaa guyyaa keessatti waan nagaa ta'e waan sirrii ta'e waan fudhatama ta'e tokko sirna ittiin hojjetamu miti. Sirnichatu sirna ittiin waan sabi sun fedhu awwaalanii kan ofii yookaan kan murna muraasaa ittiin hojjetan jetaniiti. Egaa gara lola impaayera keessatti gaggeeffamaa jirutti gaafa dhufnu gara uummata Amaaraa kanaatiin loltoota faannoo jedhamu gara TPLFiin illee akkasuma isaan kan hundumaatti achas dhufaa keessuma yeroo dhiyoo asitti impaayera kanatti qawwee dhukaasuun akka danda'amu kan agarsiise ABO WBOdha. Wal nu ilaalchisu jechuudha. TPLF dhukaasaan turre kaleessa gaafa dhukaasaa turre faannoon dhukaasaan turre kaleessa gaafa dhukaasaa turre jechuun dhukaasuudhaaf humna dhaban osoo hin taane sun tarsimoo mataa isaanii ta'uu danda'a. Garuu impaayera jabaadha mootummaan sadarkaa Afrikaatti waraana lafootiin waamamaa ture. Kan qilleensaa dhaabne waraana lafootiin sadarkaa Afrikaatti waraana sadarkaa qabu turetti yeroo dhukaasuun hin danda'ama kan jedhe ABO WBOdha jechuudha walumaa gala. Waan sana keessatti edda daddaaqamaa dhufe, edda boora'aa dhufe, nageenyi hawaasaa, nageenyi golee naannoo jiranii yeroodhaa yerootti edda dhabamaa dhufe, loltoonni garaagaraa uumamuu jalqaban. Saba keessaa dhalatan maqaa dhaatanii, saba keessaa ba'anii adda godhatanii kan achi asii dirree waraana naannoo isaanii jirutti fi akkasumas gara Oromiyaa keessatti illee babal'isuu irratti kan hirmaatan danuudha jechuudha. Walumaa gala wanti kuni namuu fedhaan walitti dhufuu dhabuun kee dhumarratti waan tokko takka tolkaatu. Sabni fedhaan dhufee walitti hin ijaaramne dhumarratti dirqamaan akka gargar ba'u. Dirqamaan gargar ba'u keessatti fedhiin gaafa dhufu qawween akka ol ka'u. Qawween ol ka'uu keessatti wanneen uumamaan jiran baay'een akka dhabaman. Sabni akka miidhamu, uummanni akka miidhamu lola namni filannoo godhatee itti ta'e hin jiru. Eenyuyyuu taanaanii lola namni filannoo godhatu hin jiru. Maal gaafa dhabduudha waan barbaaddu tokko akka barbaaddu tokkotti gaafa dhabdu garuu dirqamtee goota wanta ta'a. ABO WBOnis suusii itti ta'e miti. Karaa inni barbaadu sanarratti biyya dimokiraasii cancallee dimokiraasii argamte tokko keessatti qabsoo sana karaa nagaa galmaan ga'uudhaaf dhaaba qophii ta'edha. Kun immoo Taanzaaniyaatti marii yeroo garaagaraa dhaabni keenya gaggeessaa ture akka fakkeenyaatti fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Nagaa jechuun garuu qawwee lafa kaa'otoo hin taane waan biyya keetiif baate sana guutummaa guutuutti qawweedhaan waliin argachuu jechuudha. Yoo si barbaachisa ta'e waan nagaan xumuratte sanas akkati nagaan fiddu kan godhu qawwee ati jalqaba baatteedha. Dhaaboleen waraana dirree irraa hin qabne namni mootummaa wajjin haasa'ee rakkoo uummata keenyaa furra jedhan jiru.
kun guddachuudha. Sana keessatti sossobbiidha. Yeroo bitachuu hawaasatti qabsooftuuf hawaasatti irraa lolattu kanallee burjaajii garaagaraa keessatti uumuudhaa fi waamichi sobaa alaan sobaa hinuma sii barreeffama. Kana keessatti loloonni hamma mul'ataa jiran keessumaa kallattii kaabaatiin aggaammii irra jiraman kun biyyattii kana gara maaliitti geessa? Garuma kaartaan biyyattii jijjiiramuu wayitti akka inni geessu fa'itti si akeeka. Ija waraanaatiin gaafa laaltu jechuudha. Ija namoota dilee otoo hin taane ija waraanaatiin gaafa laaltu kaartaanti biyyattii jijjiiramuu wayii akka cittee maal akka isheen taatu keessaa yoo baatte Amaaraa keessaa yoo kutte Tigirees keessaa yoo kutte Oromiyaas keessaa yoo kutte maappii sila Itoophiyaan qabattu yookaan maappii sila biyyi impaayera jennee waamnu kun walitti qabaatu keessaa gaafa babaastu waan kan biraa ta'e argama. Waliin jiraachuu hin danda'u waliin immoo wanti isaan jireessu waliin jiraachuu waan isaan hin dandeessifne hoo maaltu jira wantoota baay'eedha. Garuu lolli immoo walitti isaan fidee firoomseera. Wantoonni isaan wanti isaan wal dhabsiisu hedduun osoo jiru diina tokko qabaachuun immoo yeroo isaan firooma godhee jira jechuudha. Fira isaan godheera. Maaltu diina tokko qabaachuun isaanii walitti isaan fideera. Garuu dhimmi ajandaa ta'ee dhimmoonni xixiqqoo wanta kana walitti hin fidne fakkeenyaaf lafa. Itoophiyaa amma fudhatte Itoophiyaa fi Sudaanii gidduu dhimmi wal dhabdee lafaa jira. Amaaraa fi Tigiree gidduu dhimmi wal dhabdee lafaa jira. Tigiree TPLFdhaa fi Eertiraa gidduu dhimmi lafaa jira. Diina tokko waan qabaniif dhimma sana bulfatanii walitti dhufaa jiru jechuudha. Booris biyya kana yoo bitan yookaan yoo fudhatanii jarri kun waliin jiraatu osoo hin taane ajandaa dhuunfaa isaanii sana akkaataa itti fixachuu waraana isaan barbaachisa taanaan deebi'anii waraanaan fixatu. Waraqata isaan barbaachisa yookaan poolisii isaan barbaachisa taanaan deebi'anii poolisiidhaan fixatu. Garuu maaltu isaan tokko godhee diina isaan qabantu walitti fidee tokko godhe jechuudha. Kana keessatti tokko akka ololaatti maal akka qabsicha dura dhaabbachuu qabsicha egaa qabsoo kana dura murnaan hin dhaabbata namni nama dhuunfaadhaan hin dhaabbata sirnaan hin dhaabbata waan garaagaraatiin dhaabota akkas akkasiifaa wajjin akka adda bilisummaa hamatamu keessumaa warreen akka Amaaraa fa'aa kana wajjin firoomtanii warra Oromoo akkas godhu warra maal godhu waan akkasii kun irra deddeebiidhaan ka'a. Utubaan qabsoo bilisummaa Oromoo uummata Oromooti jedha. Sirni nuti geggeessinu jechuudha. Kanaaf utubaa qabsoo keenyaa warra ajjeesu yookaan utubaa qabsoo keenyaa warra miidhu wajjin dhaabni keenya waliigaltee geggeessu tokko iyyuu hin qabu. Asirratti wanti nuti fagoonee dabarru utubaan qabsoo keenyaa uummata bal'aa Oromiyaati. Uummata Oromoo qofa osoo hin taane uummata bal'aa Oromiyaa keessa jiraatuti. Akkuma tila haayidoloojii dhaabichaa tuqnee dabarre jechuudha. Warra uummata bal'aa ajjeesu wajjin yeroo itti firooma siyaasaa godhee waan kana xumuruudhaaf deemuu qabu jechuudha. Warra kamii wajjin firooma galuu danda'a garuu warra uummata bal'aa utubaa qabsoo Oromootiif ta'an sana warra ajjeesu. Firoota qabsoo keenyaa warra miine, utubaa qabsoo keenyaa warra miine, deeggartoota qabsoo keenyaa warra miine wajjin hiriiruu danda'a. Tarsimoo matana qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Dippiloomaasii qaba, dinagdee qaba, siyaasa qaba, aadaa qaba. Akkuma tartimoon qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo, dippiloomaasii, dinagdee, siyaasaa fi fincila diddaa garbummaa jedha. Sana hundumaa walitti qabee adeemsisa. Dippiloomaasiin dhimma waraanaa jira, dippiloomaasiin dhimma siyaasaa jira. Sana hundumtuu dhaabni akkaataa ittiin tolfatuu fi maalirra akka tolfatu madda qajeelfama olaanaa dhaabicharra dhaabbateeti hojjetama. Maddi qajeelfama olaanaa keenya heeraaf sagantaa siyaasaadha. Kan namni kamiyyuu beeku, kan deeggartoonni beekan, kan eenyuyyuu beeku sanaan taalee gamnaa, sanaan qajeelfamnaa kaayyoo sana keessatti eegame. Kanaafi dhimmi lola gara sanaa ka'u akka itti hafuun qabu, akka itti dhiyaabbatu hin qabu. Lolamuu hafuu akka itti hafuun qabu, yoo lolamin hafe immoo waan ta'u wayii jira. Kana bokoksuudhaa fi dirqama namuu yeroo bitataara malee lolli numa jira. Lola jiraatamu kana keessatti tarii namni ol ta'e daandii siyaasaarra jirra waan ta'eedhaaf namni yaada isaa jijjiiru maal firoommi yeroo dheeraa firoommi yeroo gabaabaa jira firoommi tooftaa jira firoommi tarsimoo jira tarsimoof tooftaan kan yeroo gabaabaa tarsimoo yeroo dheeraa kan yeroo waliin bubbulte yookaan wanti walitti si fidu yeroo baay'ee wanti walitti si fidu kan si godhe firooma tarsimoo taata. Yookaan immoo qaamaanii qabsoo ati geggeessitu akeekaa ati geggeessitu warri qabatee deemu tarsimoon kee kan walitti si fidu jira tarsimoomti qabsichaa. Isaan kana keessatti loloonni gara sanaa ka'an. Egaa kana dura achi deebines bara chaartaraa yeroo itti wal ga'anii turame keessatti jedha. Yeroo itti Sumaalee, Eertiraa, TPLF warreen akkasii kun yeroo isaan hooggansa mataa isaanii qabaatanitti adda bilisummaa Oromoo Finfinnee geessichi hooggantoota filataa ture jedha.
Kana keessatti wanti baay'ee Oromoodhaa fi waraana Oromoo yaaddessu hin jiru jechuuf hin jedhe hooggana mataa isaatii qaba. Uummata bilchaate keessatti qabsoo geggeessaarra uummata waa'ee ofiisaatii beeku keessatti garuu waan sana dura dhaabbachuudhaa fi qabsoon hidhannoo eessatti akka barbaachisu hawaasa Oromoo maal gochuu akka qabu waliin keessa jirra waan ta'eedhaa fi waan sana paablikii gochuu yoo dhiibne akkaataa itti hawaasa keenya wajjin waliin geggeessinee waliin himannu beenna waan ta'eedhaa fi siin jechuu barbaada. Fayyaa ta'e yaada bal'aa nuuf kaastee jirta. Ammalleen gaafiif deebii keenya gara xumuraatti osoo hin geessinii jaalmalaan yaada bal'oo nuuf kaasee wannoo guddaa nuuf uumee jira. Ejjennoon waraana bilisummaa Oromoodha maal fakkaata? Ejjennoon kee akka dhuunfaatti maal fakkaata? Aga bilisummaa sabichaatti maal jedha malaan? Maaf jennaan keessattuu amma baatiiwwan fuuldura keenya jiran kana keessa filannoo dheerootti ciginnaan olii gadi ololoofaa jirutu jira. Gama sanaan illee nuuf xiqiitii ammallee uummatichaaf maaltu falaka jedhullee gama numaan nuuf kaasitii gaaffii tokkotti siif dabaleen gara qabxii marii keenyaa asirratti dhaabbachuuf yaalla. Intaayee wanni filannoo waan waxabajjii 24 maal jedhamu egaa filannoon wal mormii yaadaati yookaan wal mormii barcuma siyaasaan geggeessita teessee geggeessita. Ka'umsa isaatti yoo geessite garuu ilmi namaa tokko filannoo nagaan jiraachuu argateera. Filannoo geggeessuu osoo hin taane ofii filannoo nagaa filatee jiraachuu irra ga'eera. Biyyichi biyya itti nagaan filannoon keessatti ga'e. Biyya namni tokko gabbee nagaadhaan galuu danda'u ga'eera waan jedhamutti figeetta. Kana gaafa fudhattu immoo walumaa gala wanti kun feekii akka inni ta'e hubattee deebita. Garuu mootummaaf advaanteejii qaba. Mootummaaf advaanteejii inni qabu warreen poolisiif waraqataanii jirraa karaa nagaa filannoo geggeessina jedhanii socho'an kuni hin beeku isaanis. Maal beeku wanti kun karaa nagaa akka wanni kun furmaata hin arganne beeku yookaan abjuu uummata keenyaa karaa kanaan deemnee milkeessuu dandeenya jedhanii mul'ata sana of keessaa hin qaban. Warri boordii irraa haqamuu jibbanii waan sana geggeessan jiru. Marsaa tokko lama natti fakkaata. Marsaa lama boordii filannoo biyyaalessaa sana irratti hin dhiyaattu taanaan carraa haqamuu qabda. Qooduma haqamnu jedhanii warri wanta sana geggeessan jiru. Advaanteejiin mootummaaf qabu garuu dimokiraataadha. Mootummaan dimokiraataa waan ta'eef filannoo geggeessanii of dhiyeessuu danda'a. Kun immoo warreen silumaa mul'ata sabichaa yoo xiqqeessanii ilaalan akkaataa itti uummanni Oromoo nagaaf tasgabbiidhaan jiraachuu danda'u irraa yoo abdii kutatte goota wanta kana. Malee impaayera keessatti karaa nagaa geggeesseen biiroo inni iddoo kana duwwaatti biiroo banachuu dandeessa, iddoo kanatti banachuu hin dandeessu, lafa kana duwwaa socho'uu dandeessa, bakka kana socho'uu hin dandeessu, ummaticha miti, ummatichi nagaan filatu miti, inni filannoon geggeessa mootummaa kana wajjin jedhu iyyuu carraa inni nagaan ba'ee wanta kana geggeessuu hin jiru. Hin beekna, walumaa hin beekna qondaaltota gara sana jijjiiraniiti. Hireen isaanii yeroo garaa garaatti mana hidhaa ta'aa ture. Garuu dirreen siyaasaa akka waan bal'aa ta'e taasisa isaan yeroo haasa'an. Waa'ee keenya waan isaan immoo akka waan istiraateejii jijjiiran isaan jedhu intarviiyuu namuma gara olii kana jiru yeroo tokko dhaggeeffadheen ture. Isiniif waraana bosona jiru maaltu adda godhannaani istiraateejii jijjiiran isaan nuun jedhan. Heera jijjiirreen qabu abaaboo sagantaa siyaasaa jijjiirreen qabu kaayyoo naamusaa jijjiirreen qabu madda qajeelfamaa olaanaa jijjiire tokkollee hin qabu. Egaa sirra hin jiru waan ta'eedhaaf waa'ee keessa akkatti xiqqoo dalga qabeessuu qaba jiraachumaaf iyyuu jechuudha. Buddeen nyaachuuf manuma keessa birrataa mana nagaan buluudhaaf waa'ee kee dalga qabee ibsuu qaba. Malee warri akkas jedhan kunis waan nuun itti jirru wanna alaabaa keenya qabatee maal qabatee yoo ta'e illee isaantu jijjiira. Eessatti jijjiirame bilisummaan Oromoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo fudhattee yoo ilaalte diimaa magariisa diimaa jedha. Dhangala'aa ture dhangala'aa jira hamma bilisoomnutti kan dhangala'u. Hiika sarara diimaa isaatii yoo furanne jechuudha. Warri dhangalaasuu dhabe akkasitti nu ibsa. Waraanni bilisummaa Oromoo yookaan abaaboo waboo garuu dhangalaasaa jira. Amma eessaatti dhangalaasaa dhufe dhangalaasaa jira. Sichi dhangalaasaa amma bilisummaatti. Uummanni Oromoo utubaa qabsichaa ta'eef akkuma kana dhaabicha qofa ibsa. Dhaabicha osoo hin taane gama maraatiin gama cufaatiin wareegama qabsoo bilisummaa kanatti amananii warra wareegamaa jiran hundumaa bakka bu'aa alaabaan sun. Egaa warri dhiiga dhangalaasuu dhaabe istiraateejii jijjiiran siin jedha. Warri sirna kanatti amanuu dhaabe kaayyoo sanarraa akkati waan dalga waatti makatteetti sittaasa'a. Uummanni Oromoo beeka.
Mootummichi isaa wanta kana wajjin geggeessuu deemanuu beeka. Kanaaf sirni filannoo biyya nagaa taate keessatti, biyya walabaa taate keessatti sun amma hin jirretti of goyyomsaa jiraachuu. Mootummaa masila filannoo dhabdee tollitte wajjinis nagaa mataatee jiraachuu fi yoo gootarraan kan hafe malee jijjiirama sadarkaa olaanaa yookaan jijjiirama hunde sabichaaf ta'a adda bilisummaa Oromoo jedhu sanan fiduudhaatiin waan kana godha yoo jette garuu mootummaan achi hafee mootummaan diinaa uummanni Oromoo si taajjabuu danda'a jechuudha. Qabsichi kan sa'aatii wareegama akkamiin akkasiin ga'e aarsaa ulfaataa akkamiin akkasii ga'e qabeenyatti saamamee manaatti gubatee waan ta'uu qabu hundumaa ta'ee ulaagaa ittiin biyyi tokko yookaan sabni tokko ittiin garbummaa keessaa gara bilisummaatti tarkaanfattu hundumaa inni arge suni si taajjaba. Gurguddaan namaa gaafa inni taa'ee waan kanaa ta'u. Sadarkaa Oromootti waan ta'e wayii jechuu danda'a yeroo jedhamu inni akka barataa Oromootti xiqqeessee dhimma Oromoo ibsu uummata Oromoo biratti taajjabii guddaa qabu jechuudha. Kanaaf dhimmi waan filannoodhaan wal qabatu abaawwaboon mormii irraan qabu warra geggeessan irraa. Karaa isaa maaltu ta'a kan jedhamu immoo yaaleera. Kan uummanni Oromoo beeku kan uummanni addunyaa beeku dhimma uummata Oromoo irratti mootummaa impaayeraa wajjin taa'ee geggeesseera. Maaltu akka ta'uu qabuu fi maaltu akka ta'uu hin qabne. Bakka itti dantaan Oromoo sharafamuu hin dandeenye irratti hojjeta abaawwaboon walumaa gala. Dantaa Oromoo sharafsiisa waan inni barcumatti taa'ee waliin haase wanta inni sirna ittiin dura dhaabbataa jiru sana ajjuu walitti dhufee haase bakka itti dantaa Oromoo sharafsiisu irraa isaan ga'a taanaan hin dhaabbata. Ibsa immoo godha hawaasa isaas, dhaaba isaatis, jaarmiyaa isaatis, deeggartoota isaafis, addunyaafis. Miidiyaa qabna ifa gochaa oola waan sun maal akka ta'e ifa ta'eera. Irra deebinee waan sanaa osoo hin taane fakkeenya dhimma kanaa ammaa wajjin walitti dhufaaf kaasuuf jechuudha. Kanaaf duran dhaabbatu warran geggeessina jedhu dimokiraatawaadha. Adda bilisummaa dhaabaa wabooni jalqabuusiyyuu namni tokko sagalee isaa ibsachuu akka danda'u irratti hojjeta. Namni tokko bilisa ta'ee dubbachuu, namni tokko bilisa ta'ee mirga bakka barbaade jiraachuu murteeffatu irratti hojjeta waan ta'eedhaaf kanarraa mufii hin qabu abaaboo waboon. Dhaabichi kallattii garaagaraan abjuu Oromoo hin milkeessina hin eegna warra jedhan irraas mufii hin qabu. Itti milkaa'anii jennaan karaa komaa ta'uu dadhabee kan jedhu hin qabu. Kanaaf dhimmi filannoo akkasittiin ilaala akka dhuunfaa kootiitti. Gama waraanaatiin immoo waan jiru itti jirra waan ta'eedhaaf waan filannoo irratti warri sadeemaa jiranis milkiidhaan xumuramu yookaan milkiidhaan golobu sabicha tarkaanfachiisattee garuu akka itti ilaaltu hin qabdu akka qabsaa tokkotti jechuudha. Maaliif jiruu impaayeraa waliin beennaa jiruu impaayeraa kaleessa deengadhachi yoo deebitee Taaddee Birruunfaa qondaala olaanaa mana Haayile Sillaasee keessaa turan. Maqaa Oromootiin impaayera keessatti yookaan Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sabichaaf akka hin dhufne baraniiti daggala filatan namoota gurguddaa turan jechuudha. Har'as akkasuma maqaa Itoophiyaa jedhamuun Oromoon jireenya akkamii akka isheen jiraattu argaa irraa maqaa Itoophiyaa jedhamuun sabni Oromoo wareegama inni kaffale aarsaa inni kaffale maal akka ta'e argaa jirra waan ta'eef sichis. Osoo Itoophiyaan jirtu Oromoon akka itti boqotee jiraatu hin qabu. Oromoon boqonnaa argachuudhaa fi impaayerri kun diigamuu danda'u qaban ejjennoo abaawwa boodhaa ejjennoo warra waliin qabsoo geggeessaa jiru hawaasicha deeggartootaa fi mararfattoota qabsoo kanaatiin siin jedha. Fayyaa ta'e yaada bal'aa nuuf kaastee dhimma filannoo akkasumallee ejjennoo waraana bilisummaa Oromoo irraas nuuf kaastee jirta. Ammoo gara gaaffii deebii keenya xumuraatiin immoo qabsoo irratti jirru kana qabsoo hidhannoo bilisummaa dhugaa uummatichaadhaaf fiduuf waraanni bilisummaa Oromoo har'a hidhatee dirreerra jiru kana dudduuba uummata Oromoo jira. Uummanni Oromoo fi akkasuma kan biyya keessaaf biyya alaa jiraatan waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti wal teessee wal tubee galiisaa ga'uu danda'a yaada jedhu walumaa galatti waan akeektu waan dhaammattu waan gorsitu yoo jiraate carraan siif kenna kanarraa kaasiiti. Gaaffileen armaan olitti si gaafachaa ture dhimmoota tokko tokkorraa kaasaa turre hafuummoon qabu nageessa jira jettus yoo jiraate asumaan itti nuuf eda'ii asuma irratti haa dhaabbannuti. Gaariidha. Dhimmi hawaasni Oromoodhaa fi waraanni bilisummaa Oromoo fi akkasumallee jaarmiyaan garaagaraa miseensa dhaabichaa ta'anii kanneen hidhannoon hin jirre akkamitti wal fudhatanii sududa tokko keessa socho'uu qabu kan jedhamu kuni hawaasichaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal keessa jirra filayyu. Godinoota Oromiyaan qabdu, zoonilee Oromiyaan qabdu, lafoota Oromiyaan qabdu kana hundumaa keessatti hawaasa Oromoo waliin jirra. Halaalarra warri jirrus kan akka jaarmiyaatti ijaarameeru hundumtu quba wal qabaata.
waan godhamuu qabu akkamitti hojjetamuu akka qabu waraanni bilisummaa Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti waltajjii garaagaraa kaa'ee hawaasota wajjin haala yeroo irratti mariin geggeeffata haala qabsoosaa irratti mariin geggeeffata dhaammannoof ergaa hawaasicharraa fudhatuun illee beekumsi hawaasa kana keessa jiru beekumsa gurguddaadha. Maaltu nurraa eegama maal ta'uu qabna walumaa gala maal ta'an warri jedha waan ta'an hin dhaban waan ta'eedhaa fi uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo haala naannoo isaa keessa jiru wajjin akkaataa itti quba ol qabaataa jiruu fi akkaataa itti ol dubbisaa jiru inuma qabaata. Akkasuma jaarmiyaaleen hidhannoo malee qabsoo siyaasaa keessatti hirmaatanii miseensa dhaabichaa ta'anii bakkeessa ta'u keessa akkaataa garaagaraatiin dirqama ofii qaban irratti bobba'aa jiraatanii akkaataa itti wal dubbisaa jiraatan hin qabu waan ta'eedhaa fi sanarratti baay'ee wanti haaraan uummanni Oromoo dhaga'uu barbaachisa yookaan dhaga'uun dirqama jedhamu baay'ee waan jiru natti hin fakkaatu. Hoo jiraates immoo akka itti dhageessisuu qabu jaarmiyaan ijaaramee jiru inni bakkee jiru ibsa kan isaatiin laaddataa inni keessa jiru akkamitti akka wal dubbisaa jiru hundumtuun beeka waan ta'eedhaa fi suni akka kootti immoo sabatinsaa fi haala gaarii darbee immoo jabinaan immoo kanarra hojjetamuu kanarra wal dubbisuu kanarra wal jabeessuuni jiraachuu qabaa. Saayitii ammaa kanatti jaarmiyaan baay'ee ijaaramee dhiyaachuu qabu jaarmiyaa dhimma waraanaa jaarmiyaa hidhate walumaa gala. Kan waraanaa qofa osoo hin taane bakkoota garaagaraa sochoonu kana keessatti jaarmiyaan hawaasaa meeshaa waliin hidhatee jiru hedduu waan jiruudhaa fi naannoo ofii tasgabbeessuu naannoo nageenya ofii kabachiisuu keessatti daran wanti sun fooyya'ee furmaata wanta kanaatti deemuudhaaf dirqama jaarmiyaa hidhatee tu barbaachisa waan ta'eedhaa fi yaadichi akkuma jirutti babal'achuu qaba guguddachuu qaba waan jedhuun qabarraan kan hafe wanti haaraan baay'een jira waan kanarra. Hayyee ulfaadha. Bakki dhaloota koo Shanannaa Najibaatti godina Shawaa Lixaa aanaa Ambooti. Manni barumsaan baradhu aanaa Shanan Duwwaa tokko kutaa torbaffaan baradhaa jechuudha. Umuriin koo waggaa 15. Haaluma kanaatiin maatii koorraa bahuutiin waraana mootummaa galmaa'ee sadarkaa leenjii si'a jahaaf leenjii fudhadhee bahee jechuudha. Bakkeen leenjii bakka laakuma kana itti leenjii tollee jechuudha. Bakki masalxanyaa koo tollee itti leenjii ergan beetiin booda si'a jahaaf leenjii kana fudhadhee bahee jijjiirraatiin gara Liyyu Waahiliitti qayyaradhee ergan qayyaradheetiin booda magaalaa Jimmaatti galee jechuudha. Magaalaa Jimmaa Abbaa Jifaaritti ergan galeen booda ji'oota 3 achi keessa turuutiin badee gara maatii kootti deebi'uu irra ga'ee jechuudha. Badee maatii kootti ergan deebi'eeti yeroo nani waraana kana keessa ture yeroo hundaa xeenaa xaabiyaa yookaan immoo waajjira poolisii kanarratti deddeebi'aa jechuudha hooggantoota faana. Yeroo kana taajinoonni yookaan direektoroonni aanaa kootii naa argu jechuudha deddeebi'anii. Naa arguutiin kan akka hoogganaa Imiruutti gaafatamaa waajjira sana qubana qaba jechuudha. Gaafa nan deebi'ee shananillee haadha kootu jira. Haati koo abbaan koo iddoo tokko hin jirani sababa kanaatiin gaafa nan bakkee sanatti deebi'u waajjirri poolisii sun lammanuu qubana qaba jechuudha. Aanaa Jibaat irras taanaan naannoos taananii qubana qabu jechuudha. Yeroo gara maatii kootti gaafa deebi'u meeshaa mootummaa lafa keessa galteetti jedhanii waraana mootummaa quba qabsiisuutiin jechuudha. Makkalaakaa waraana mootummaa kana quba qabsiisaniitiin booda waraanni kuni dhufanii maatii koorraa na dhuunfachuutiin sadarkaa kanarra nagaanii jechuudha. Gaafa isaan bukkee ga'ee jedhu kan dhuffatamee xeenaa xaabiyaa ergan galeetiin booda qorannoon kuni natti dhiyaate jechuudha. Goota itti amangoonennaan leenji'ee baheera. Fudhadhee baheera erga baheeti immoo badee galeeraan jedheen. Erga badee galteeti immoo jedhan isaan yookaan adabbii yookaan hidhaa kana natti kennuuf waan turaniif asitti nan hojjedha aanaa koo keessatti hojii naaf laadhaa jedheen. Hojii akkam hojjettan nan hojii akkasiin nan hojjedha. Hojii tikaa waraana adda bilisummaa Oromoo yookaan diina keessan nan tiksan jedheen. Garana sochiisaan socho'an qaadhimamaa yookaan immoo uummata fakkaachuutiin isaan nan hordofan jedhanii fudhena jedhanii kanaatiin booda walii galtee godhannee erga kan walii nu galchiise fudhennaa maareenii hoogganaa waraana biyyoota yookaan godinaalee yookaan immoo aanota garaagaraa irra jiran kan hoogganudha jechuudha. Namni kun nama guddaadha. Gaafatamaa waraana hundaatiif hin beekama. Ijoolleen hobboon isaallee qubana qabaachuutiin abbeen marrajaa matolaqaa jedhamu itti gaafatamaa dabballee sanaa kan barsiisuu yookaan immoo odeessa sana akkaataa isaanitti wanti jedhanii waraana adda bilisummaa galeerraallee sassaabuutii yoo ta'e saabinoonni kun poolisoonni kun quba qabaachisuun ijoollee kana ijoollee hedduu leenjisan jechuudha.
Kanaatiin booda anaatiin erga ijoollee sulleen ji'anii ba'aniitiin kan galee waan akkasii dubbadee quba qabsiisadhee nan hojjedheedhe birrii nuti ittiin walii murtoofne anaatiin birrii walii galtiin keenya damoota akkuma waraana tokkotti sibiilii uffattee deemta uummata fakkaattee deemta fiinchika kana gaggeessitaa naan jedhanii birrii kana immoo waraanuma wajjineetii birrii 15,000 naa gala ture yoo milkeessite immoo birrii guddaa argatta naan jedhanii toleen jedhee gaafaan dhaqee waraana kana bukkee ga'ee jedhu waraana adda bilisummaa Oromoo kanaani mucaa Aaftee Qeerroo jedhamu mucichi firmaa salphii qabna mucaa durbii koonaatti naa ooludha. Achitiin booda anaa fi akka waraana tokkotti birrii 15,000 ji'a ji'aatti waraana mootummaa faana naa galaa jechuudha. Kana booda Aaftee sanaa fi abbeessuun durumaatiin quba wal qabu jechuudha. Mucaa namti durbii kootii sunis abbeen watolaqaa gaafatamaa dabballee waraana makaraataa kana quba wal qabu jechuudha. Anaatiin fedha quba wal qabaachisee booda nama akkasii kana sitti erginaa mucaa dhalattuu aanaan jibaatidha. Sitti erginaa eessartaa hojii kana akka isheen irratti hin baramnetti akka yakkamaa tokko waan karaarraa qabdeetti yookaan immoo fedhii waraan adda bilisummaa Oromoo dhaqaa jettee natti matteetti jedhiitii gara waraana keessanitti dabartee akkaataa itti isheen battala diinaatti illee nutti waamuu dandeessu. Yookaan immoo battala diinaatti immoo nutti waamtee kan irratti hin baramne gorsine irratti asis immoo quba qabaachisi. Malaamaltummaa yaada waraana keessanii quba nu qabaachisi. Waraana mooraa waraanaas immoo galtee baate immoo kanas isheen wanteetti nu qabaachisi waan jedhanii sassibatanii ichiitiin booda erga sassibatanii anis immoo isa waliitiin hariiroo kanaan numan gaggeessee jechuudha akkuma sinamidhaan. Hariiroo kana erga gaggeessiin booda waraana kana bukkeetti ji'a tokko isaan bukkee tursiisan jechuudha. Bukkee tursiisaniitiin booda ji'oota tokko erga isaan bukkeetti ture hojiin biyyummaa kun irratti barame jechuudha. Akkuma kana Aaftee qofaa otoo hin ta'in Aaftee illee namoota biraa qabu qabaa ani quba isaanii qabu malee namoota lamadha. Aaftee Amuu kan jedhamtu tokko jirti mucaayimti ilmeenuma tokkodha. Akkuma kana immoo qeerroon kun tokkos immoo jira Tasammaan jedhama. Ijoollee Oma Arbiyyeessi kana keessaatidha. Jarri kun illee hojii akkasiitiin quba qabu jechuudha. Kanaatiin akka argan ture booda kanaatiin murtoo natti kenname adabbiitiin waraana kana hordoffii dhufteetta. Quunnamtii diinaatiin dhufteetta. Malee yookaan qabsoon kusitti dhagaamee dhumne dhugaadhamoo dhugaa miti naan jedhee nagaa ta'e dhugaa miti jedhee sadarkaa amanuu dhiisuu irra ga'e jechuudha. Erga amanuu dhiisuu irra ga'e adabbiin natti kennanii na amansiisanii. Adabbiin natti kennanii erga na amansiisaniitiin booda jedheen mana mana jechuudha. Akkuma jiru san dura dhokadhee na namee jechuudha. Dhimeetiin booda namoota akkam akkamii quba qabdaa namni akka hariiroo irraa qabdu naani nama tokko nama yeroo sanaa fi odeeffannoo waan seeraan seenuu fi nama tokko qofa nime Aaftaamuu sana asammaa waan akka Aaftee namas immoo ijoolleen kun lamma maqaa isaanii wal fakkaata. Jara kana lamman sadarkaa nan dhofke jechuudha. Maaliif manneen kootiidhaan nan dhofkadha jechuudha. Erga dhofkadheetiin booda ani erga dhofkadhee isaanii amantii hooti jedhanii ijoollum sana lamman immoo isaan quban qaban diinummaa isaanii waan quban qabneef ijoolluma warra diinummaa manneen kootii sana yaala kaanii jechuudha. Aaftee fi Tasammaa sana yaala kaanii eegaa jedhanii waardiyyaan kallattii ba'u isaanumadha. Sanaatiin booda sadarkaa kanaatiin ijoolleen kun guyyaa xaxabadhaatidha. Biraa bahuutiin sa'a 8 isaan bukkeetiin nan badee mana fira kootii ilsaa mana barumsaa bukkee mana Aloomisii Cammaree jedhamtu nan ga'ee mana obboleettii abbaa kootiiti. Ishee bukkee erga ga'een booda halkan kita isaatii 7 dhufanii battalichaatii na dhuunfatanii jechuudha odeessa quba qabu. Isheen ollaa sana dhokkutiin ollaa isheetti na dhoskite ollaa ishee erga na dhoskiteen booda isheen amanuu diddana bukkeen jirtutte ollaa sanaa dhufanii mana dhuunfatanii jechuudha. Haala kanaatiin erga na dhuunfatanii booda arbiinsi battala tokkotti dhufanii na dhuunfatanii abbaa diinagdee aan dura bukkeetii bade sana bukkeetiin nagaanee jechuudha waraanaan dura bu'aa bukkeetti qeerroon numti dhufanii na dhuunfatanii. Warri immoo diinummaa manneen irraa qabachuunis immoo warri numti nan dura isaan dhoksisanis immoo lammataan battalan badee wara obboleetti abbaa kootii adaadaa koo sana bukkeetti ergan badeetiin booda battala sana ga'ee waraana dura qunnamee manaa beeksisa waraana mootummaatii fi nan bilbilee jechuudha. Ergan bilbilee qunnameetiin booda kaabadeeraa bakka narratti barame jedhanii nan adabbiinatti laatanii nan amane hunduma isaayyuu kanaafi sun immoo na argan dhufanii na qabatanii na lubbuu koo baasu waan ta'eef
Kottan uffadhaadhee waameesin jechuudha. Waraanni sunis immoo bakka akkasii jira. Magaalaa alam ganaa keessa bakka akka akkasii neetwoorkiin akkasii jiru teeleen guddaan jiru baaburri jiru safara akkasii jiru jedhee qubuun qabsiise jechuudha. Isaan immoo battala sana ani immoo quban qabu malee badeera waan ta'eef isaatti quban qabu waan ta'eef battala jijjiirratanii jechuudha gara biyya suufitti erga jijjiirrataniitiin booda battala sanatti qeerroo sun halkan keessa sa'aati torban dhufee na dhuunfatee waraana sana immoo quban qabsiifadheera isaatti na dhuunfachuu dhufaatti otoo warra faaruu ruba keessa na dammas ta'ee dhufanii na fuudhanii battalicha amma waraana mana biraa badee bukkeetti na deebisan jechuudha. Diinni sun immoo saatuma sanaa jalqabdee sochii gochuu yammartee hin dhufanii ijoollee namti nan biraa badee suni sochii godhanii dhufanii haqaa nagaan jedhanii haqaa nagaa sana jiru fedhanii madhiisanii. Maqaan koo Daddafaa Raggaasaa Dushuun jedhama. Bakki dhalata koo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda rifeentii Gabal. Ani tika kanan ta'ee hojjechaa ture Finfinnee keessatti hojjechaa ture. Dursa waraana bilisummaa Oromoon ture. Waraana bilisummaa Oromoo 2010 Boolloo Wallagga Lixaatti leenji'ee achi immoo baanee leenjiidhaa bahee aanaa Qondaalaa Wallaggaa leenjii jechuudha achiran ture. Baanjaarmiyaa koo ibsaadha abbaan muraasaa guutuudha. Isaan jalatti tajaajila hojjechaa turre achi booda 2011 naannoo bitootessaa isaanitti mariidhaan gara Finfinneetti gahe akkuma koosaadha. Gara Finfinneetti bahee achi ture akka carraa qabamee immoo bahee deebi'ee immoo gara qaama mootummaa kanatti akka ijaaramuuf kan naalaa mijeessee ijaarame nu faana hojjedhu kan jedhee qondaalota abbaa duraanii kan gullallee fakkeenya milkeessaa yookaan jijoomaati maqaan qabsootaa fi ibsaa nagahoo qaamaan nan argin malee yaadaan kan sappoortii nu gochaa ture amaan filee ijaa walitti dhufnee waliin beeknu garuu wal quba qabnu. Sana ture isaanis immoo haala jiru mijeessanii hundaa hojii nu faana hojjedhu wanta si barbaachisu hunda nuti si deeggara. Kan nurraa olis qaama jiru wajjin walitti finne qaama mootummaa wajjin si deeggarsiisna. Hojjedhu nu faana qabsoon nuti qabsoo Oromooti jennee warreen amma Oromootti qabsaa'anii warreen bosonatti hafan kun qabsoo sirriidhaa miti jaateedhaaf nu faana kootti ijaaramee hojjedhu jedhee kan yoo hoteelitti na waamee na mariise ibsaa nagahoo fi jijoomaatii yookaan milkeessaa Waaqjiraa. Amaan filee qaamni nuti malee yaadaan nu faana jiraacha wal arginee beeknu garuu yeroo isaan bilbilaan qabeessa waa tokko mariisu nan beekaa jechuudha. Amaan filee yookaan baatii nuti maqaan sana booda tole jedheen isaan faana walii galee hojii kana itti fufe. Hojii kana itti fufee deebi'ee akka isaan dirqama natti kennanitti tikkummaa kana hojjedhee isaan faana hojjechaa gaafan turu birrii 7,000 kaffalu ture. Isaan booda ergan hojii hojjechaa ture ergan ijoollee miseensota waraanaa warreen magaalarra jiran nii fi deeggartoota abaa warreen ta'e ergan qabsiisaa ture isaanis itti gammaduudhaan deebisanii nama tika federaalaa insaa keessaa kan hojjetu nama Dajane jedhamu faana walitti nu fidan jechuudha. Isaan faana immoo ammas marsaa lammaffaa eessatti wal geenya Giyoon hoteelitti na waaman. Milkeessaa faana yookaan jiyoomaatii faana achi deemnee achitti ibsaafaa walii wal arginee ibsaa nagahoodhaa, sanadhaa, jiyoomaatii yookaan milkeessaa Waaqjiraa fi Dajaneen sunis dhufee guyyaa sana asitti wal arginee waan jiru hundumaa haasofnee Finfinnee keessatti hojjechaa ture jechaadha. Ture dirqama fudhee gara kanaatti otoo dhufi. San booda waraana kan dirqama fudhatee magaalarras jiru deeggartoota isaa ta'u caasaalee bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabu jedhaman irratti bifa narratti hin beekamneen sekuriitiidhaan akkan hojjedhu qajeelfama naa kennamu. Yeroo kana yeroo hojjedhu akka mootummaa faana hojjedhu narratti hin beekamu. Amma akkan dirqama waraanarraa fudhee lagaatii bahee magaala jiruutti haasa'a. Miseensa abaa'oo warreen dhufan faana jechuudha. Isaan faana haasofnaa isaan dhuguma dhasee maaliif duraan na beeku waraana keessatti wal beekna waan ta'eedhaaf warreen dhukkubsatanii dhufanis jiru warreen immoo waa tokkotti dirqama tokko dhufan jiru waan jiru ceetii walii dhoksin wal beekna san booda immoo ani waan jiru bilbilaan haasa'u gabaasumaan barreessaa fi milkeessaadhaaf Dajaniidhaaf yookaan jijoomaatii kanaaf wanta hojjetan isa kan inni gabaasa laadhu maqaa guutuu maqaa qabsoo bilbilaa fi suurota isaanii suura argannaa irra caalaatti filatamaa suura waraanummaa isaanii yoo argan kan isaan itti gammadanii jechuudha. Kanaan keessatti hojjechaa turre ijoolleen qabsiise hedduutu jiru.
amma gaa jiraachuu kanneen ergasiin arginas jiru kanneen argamu jiru. Du'aniif jiran isaanii immoo hin beeku. Garuu kanneen jiran irra caalaatti baay'ee isaanii ergasiif argaman finna keessatti jechuudha ijoolleen qaqabsiisaa ture. Kanneen immoo deebi'anii waraana keessa jiranis immoo jiru. Hidhaatti bahanii qabsootti deebi'an. Maqaan dhaloota isaa Abdiidha. Gamsiis kan jedhamu. Gamsiis illee dhagahee akka wareegametti dhagahee naannoo qabsooma keessatti deebi'e. Kana tokkommoo Toleeraadha. Maqaan dhaloota isaa Mucaa Mandiiti. Maqaan qabsoo isaa immoo Marsiidha. Inni amma waraana keessa jiran eessarra akka jiru hin beeku. Innis hidhaa ture. Bahee deebi'ee gara qabsootti deebi'ee jechuudha. Caaltuu kan jedhamtus Caaltuu Lammii intala gimbiidha isheenis. Biraa jechuun warreen qabsiise. Warreen gareen sabbataa fi dukamitti warreen qabsiise turanii bahanii amma finfinnuma keessa jiru kan arginu jechuudha. Kanumaan otoo jirru amma dirqamni kan biraaf nuuf kenname erga isaan faana haala jiru maayyannee erga jechaa ture magaalaa godina Horroo Guduruu deebi'ee kan dhufnee hojjennu nama sadiif bakka nu buusan jecha nama sadiif ijaaranii agarsiisan jecha. Sadan keenya gaafa dhufnu amma maqaan isaa inni tokko godinni aanaa sana Horroo Bulluqidha. Gambee Haroo Aagaa fi tokko akkaan Daaduu Birbisa Kormaa Fayyeeraa Tolasaa Daaduu Birbisa Kormaadha. Inni dura waraana jechuudha. Innis waraanaa baa'u. Garuu galeera bulchiinsaaf nageenya aanaa Horroo Bulluq irra hojjechaa ture. Deebi'ee immoo yeroo aanaa Horroo Bulluq cabdallee dhiisee bahee deebi'ee immoo ijaarameeti akkuma kanaan faana hojjennaa jechuudha. Ulfinaatuu durumaayyuu mootummaa faana tuttuqqaa qabaa qaama adda bilisummaa Oromoo jedhamu dhalootumarraa kaasee hin jaallatu. Bakka sanaas finfinnee galeera. Amma garuu isaan sadii taanis kan gara Horroo Guduruu dhufnee jechaadha. Amma yeroo dhufnu godina Horroo Guduruu dhufnu waraqaan nuuf kennamu waraqaan nu ibsu nuuf kennamu. Maaliif icciita ta'a jaateedhaaf. Yoo ta'e saaxilamne yoo ta'e qabamne icciita ta'a ragaadha ta'a. Waan ta'eedhaaf garuu irra gahuu hin danda'u. Garuu qorannoo guddaadhaan irra gahuun icciitii baasuudhaan yoo ta'een alatti ragaa qabatamaa irratti argamu jiru jechaadha. Yeroo dhufnu yeroo finfinneerraa kaanee yeroo dhufnu yoo gara Horroo Guduruu dhufna yoo ta'e dursa isaan caasaa quunnamanii caasa sana faana wal quunnamsiisaniiti dhufna malee kallattumaan dhufnee boodadha isaaniin bilbilee haasofsiisnee akka sigeenya irra jiru. Isaan faana wal quba qabeenyaan deemnaa jechuudha. Maaliif waraqaa waan qabneef qaamni mootummaa hundi namni hin beeku yaateef miidhaas geessisuu danda'a. Fakkii garuu waan akkasii irratti raawwatame irra dhuguma qabamee qaamni mootummaa naqabee diina qabee gaafa na hidhu hunda waraana biratti hundatti naasofnee hoogganama sanaatiin maqaan isaa Buraayyuudhaati. Baay'isaa Qalbeessaa kan jedhamu ajaa'iba waajjira poolisii qajeelchaati. Naqabee na hidhannaan lakkeen akkas hidhannaa sin beeku fidi waraqaan hanjinaa waraqaan qabu jedheen deebiseen isa booda erga dhaqee mana hidhaa galee poolisota irraa qofaatti na baasee kana qoratullee taasiseen isaan faana gaafa wal quunnamsiin ergasii dhiifama akkasiin ta'uun barreeffamee na gadhiisee jechaadha. Hin qabamu. Waan akkasiitiin quunnamtiin kan deemnu malee yoo tarii nu mudates bifa akkasiin amansiisneeti wal quunnamsiisne isaan akka bilbilan taasisneeti faana malee ammoo kana alammoo lafa deemnu sana immoo isaan dura caasaa quunnamu caasaa sana faana wal nu quunnamsiisaniif quunnamtiitiin dhiibu. Malee ragaan nurratti ifu tasaan argamu. Maaliif icciitii baay'ee jaallatu. Garuu qorannoo gadi fagootiin qaamni dandeettii nama amansiisuu qabu siyaasaan amansiisuu hin danda'amaa jechuudha akkuma kana. Amma warreen Fayyeeraa Tolasaa fi Ulfinaatuulii amma Horroo irra jiru, Horroo Bulluq irra jiru. Fayyeeraa Tolasaa Horroo Bulluq dhalootaa isaa isaanii abdiin sunis Horroo Bulluqidha Horroo Bulluq irra jiru. Achi isaan amma gara waraana deemuu hin danda'an maaliif seekurii ijaaranii jiru magaalarra malee waraana bira dhaqan maaliif waraanni piroofaayilii isaanii baramanii jiru. Isaanis keessa turan waan ta'eedha. Fayyeeraan sunis keessa ture rajaadha. Yeroo araaraatti jawaariif baqqalaan yeroo gashiin dhagalee fayyaadha. Beekameera miidhagee inni garuu seekuriitiidhaan hojjeta. Hin beekama jaateedha akka qaama mootummaa ta'e aanaanis godinis homsisa beeku jaateedha. Isa faana odeemme qaamni godina sana keessatti natti bu'ee jiru. Inni amantii beekamtii waan qabuuf. Ulfinaatuunis akkasuma beekamti.